burqaa odeeffannoo haqaa. Akkam jirtan daawwattoota bultuun broadcasting service nageenyi keenya ulfina biyyoota jirtan maratti isin haadha qabu arra keessummoonni xiyyaa keessummoota addaati isaanis deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo obbo Obsaa Milkeessa fi akkasuma immoo obbo Magarsaa Waaqoti hundi isaaniitu achuma biyya UK magaalaa Manchester akka jiraatan natti himanii jiranii duraan dursee obbo Obsaa fi obbo Magarsaa yaamicha keenya fowwaattanii mariin waliin godhuuf gara BBC waan dhuftaniif ulfaadhaan isiniin jaa. Duulatoma obbo Badri isinillee nu dhiyeessuu fi akkasuma yaada keenyas nurraa fuudhuu fi qophii kanarratti nu affeeruu keessanis hedduu ulfaadhaa galatooma. Galatooma jennagaa garee BBC kana baay'ee ulfaadhaa isiniin jennaa. Toleme obbo Magarsaa sirraa hawuti waraanni bilisummaa erga mootummaan Itoophiyaa galmee shororkeessaa keessatti himatee maalirra jira maaltu mul'ataa jira? Wanni jiru mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaa adda bilisummaa Oromoo gaafa jalqabamne irraa kaafee gaafa jalqaba adda bilisummaa Oromoo irraa uumamee takkaa guyyaa tokko shororkeessummaa nurraa haftee hin beeknu sirna dabre keessallee kanumatti ture. Kun waan mootiin ittiin uummata Oromoo attaak ittiin godhamu diinni lafa kaayate malee waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaa miti. Waraana saba Oromooti, waraana uummata keenyaaf dhaabbate, waraana dantaa Oromoo tiksu. Wanni inni illee diinni irratti fuula deeffatee waraanni kun shororkeessaa waan akkanaa jedhee yeroo hunda maqaa balleessee maqaan taane itti dibee addunyaa bira illee akka fudhataman arganne diinni barbaaduu fi ejjannoo fi kaayoo waraanni bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo waliin qabu waan beekuuf yeroo hedduu kan addaan baasuuf tilmaamatee kana godha diinni kun akeeka diinaati. Kanaaf jecha immoo qabsaa'onni takkaa guyyaa tokkollee dirree qabsoorraa guyyaa tokko wanni namni duubatti deebi'elleen tokkollee hin jiru. Kun nu jajjabeessa malee qabsoo bilisummaa Oromoo ni jaara malee ni jabeessa malee uumaa qabsoo Oromoorraa wanni inni duubatti deebisu hin jiru. Humni keenya gaafa dur shororkeessaa nuun jedhanillee godinoolee Oromiyaa hin beektatis Badri yaga tokko mi hubatta ka jedhuun qaba. Baharraa kaasee kibba bahaa deebisee kibba Oromiyaatiin deebisee dhiyaarraa kaasee bakki inni jiddu galeessa Oromiyaarraa hunda akkasumatti keessa socho'aa ture maqaa kana nu moggaasan akkasumatti socho'aa turre akeekni waraana bilisummaa Oromoo ka makaleessaati akeeka biraa tokkollee hin qabu isa ganamaa ka jalqabaa mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo ka kaleessaa san isaniin addatti waraana bilisummaa Oromoo waan biraa tokkollee hin qabu. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo duubatti deebisuu hin danda'u. Mootummaan Itoophiyaa kana jedhee dhiise kun waraana bilisummaa Oromoo duubatti wanni deebisu hin jiru. Humni waraana bilisummaa Oromoo haalli irra jiru haala bareedaadha, haala gaariidha. Haala ammootiin yeroo ammaa miidiyaanuu dabaalamee uummata keenyaanis haala amma jiru wal fudhatee bakka hundatti kakaleessa uummata keenyaa kaleessa illee walumaan ture arras walumaan ture. Kun waraana bilisummaa Oromootiif jajjabinna kennaa jira, onnee kennee fi bakka hunda keessatti naannolee hingeen hunda keessatti bobbaa isaanii jajjabeeffatanii of ijaaree of leenjisee bifa haaraan sammuu haarawaan uummata keenyallee qaree haala diin itti deemaa jiru kana irratti akka inni dura dhaabbataa jiru akka uummanni keenya waan biraa Oromoon hin dandeenyetti diinni dura kaa'ee Itoophiyaa takkitti akka uummanni isaan odeessaa jiran mataa isaanii keessaa haqee uummata Oromootiif kaleessallee gaachena har'as gaachena waraanni bilisummaa Oromoo uummata keenya dammaqsuu ijaaruu humna isaanii bakka hunda keessatti kulluuqee bakka silaan seeniin hunda seenee keessatti of ijaaree keessatti damee isaa babal'ifachaa jiraachaa jira kan jedhuun qaba gama kiyyaan. Ulfaadha obbo Magarsaa mee obbo Obsaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoonni yeroo garaagaraa ni dararamu ni ajjeefamu mee erga labsii kanaati maal hordofaa jirtan yaada dabalataa asirratti? Jaalbadiri baay'ee galatoomii. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummanni Oromoo duraanis du'aatuma ture. Maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun maqaa shanee jedhuun uummanni keenya ajjeefamaa ture. Daran ammoo erga waraanni bilisummaa Oromoo biyya sana keessatti cimee qabsoosaa jabeessee itti fufee jiru kana keessatti mootummaan amma jiru kun uummata Oromoo ajjecha sirnaa yookaan sirnaan nama ajjeessan itoo hin taane ajjecha gara malee uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Yeroon kana jedhu yeroo ammaa kana Oromoo kan ta'e dhalataa Oromoo karaarraa qabanii waraana bilisummaa Oromoo nyaachiifta deeggarta jechuudhaan mana hidhaa geessanii halkan mana hidhaa keessaa baasanii karaarratti ajjeesaa jiru jechuudha. Ajjecha daran kan keessattuu waggaa lamaan kana waggaa sadan kana asii
baay'ee dabalaa dhufe jechuudha. Lubbuun ilmaan Oromoo lubbuutti isaallee gahuu dhabee yookaan immoo hanqatee jira jechuudha. Kun immoo sababni isaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo cimutti ciminni waraana bilisummaa Oromoo yeroo argan waraanicha dhabamsiisuu erga dadhabanii booda waraanichi humna isaaniitii ol ta'ee isaaniyyuu waan injifateef yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra gahee waan jiru uummata meeshaa harkaa hin qabne uummata qotee bulaa waan nyaatee bulu hin qabne manaa fuudhanii barataa barsiisaa qotee bulaa argitanitti yoo ta'e misirroo kanarra wal fuudhe boor manaa fuudhanii sagantaatti baasanii ajjeesaa jiru jechuudha. Ajjechaan akkasii kun yookaan gochaan akkasii kun takka addunyaa kanarratti argamees dhagaamees hin beeku. Kanaafuu ciminni waraana bilisummaa Oromoo ajjechaan kun kan inni baay'atuuf akka sammaatuuf waraanni bilisummaa Oromoo cimuusaa fi baay'ee sadarkaa guddaarra jiraachuusaa diinni immoo kana uummata keenya irratti yakka akkasii raawwataa jira jechuudha. Gabaabatti kana fakkaata. Toleme obbo Magarsaa erga dhiheenya kanaa waraanni bilisummaa Oromoo mooraalee leenjii adda addaa zooniilee adda addaa keessatti humna leenjifataa jira. Gama biraatiin erga TPLF waliin waliigalteerra ga'e sochiin isaa maal fakkaata? Wanni addaa hojjetame maali? Sochiin jiru baay'ee bareedaadha. Nutis ala jirra ammoo akkaataa ofii kennaa quba qabnutti sochiin bakkoota hedduu keessatti lafoota uummannis quba qabaa kan osoo uummanni achi jiru biyya san keessa jiru kan waliin jiru ragaa bahee irra bareeda. Waraanni bilisummaa Oromoo haalli irra jiru humna isaa jabeessee baadiyyaarraa gara magaalaa xixiqqootti deemaa jira. Magaalaa xixiqqoorraa gara magaalaa gurguddatti of ijaaree socho'aa jira yeroo ammaati. Bakkoota duraan qabsoonuu nu ga'in lafa duraan kaleessa nu qabsoonuu keessan turiin hedduu luqee haga magaalaa Adaamaa Finfinnee lafoota kan hunda marseetu jala socho'aa jira. Kun hundi bobbaa waraana bilisummaa Oromooti. Godinaaleen Oromiyaa irra hedduun isaa godinaalee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessatti of ijaaree keessa socho'aa jiru. Uummata keenya keessatti dammaqsaa humna isaa keessatti jabeeffatee of ijaaree keessatti socho'aa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo haalli yeroo ammaa irra jiru haala baay'ee nama abdachiisu, haala baay'ee gaariidha. Silaa diinnuun iyyu wanni diina iyyisiisu osoo hin jiraanne yoo xiqqoo sochiin keenya duubatti deebi'u hin jiru takkallees keessa hin jirtu balleessinee baddee wanni obaa hojjamu hin jirtu jedhatuma durillee sanuma farsaa ture. Yeroo inni illee lallabaa oolu, yeroo inni illee natti abdii kutatu, yeroo humni keenya itti jabaatee socho'u, uummata keenya wal fudhatee hidhannoo isaa jajjabeessee socho'u waan taateef humni keenya yeroo ammaa haala gaariirra jira, haala bareedarra jira. Kan uummanni keenya quba qabaa haga karaa dhiyaatiin innuu kontiroolee biyyattii san keessattuu karaa dhiyaatiin bulchiinsa san hundi jalaa baasaa jira. Karaa gujiitiinis akkasuma humna sochii waraana keenyaa jalatti irra guddaa godinni gujii kontiroolamee jira. Hin beektasis quba qabdama dhageettanii. Akkasuma shawaalee bakka hedduu keessa seenee jira. Akkasuma argee bakka hedduu keessatti argee dhiyaatis akkasuma keessa socho'aa baales bakka hedduu keessa socho'aa jira. Haalli humni keenya irra jiru yeroo ammaa haala bareedaa, haala nama boonsu, haala dhugumatti uummata keenya illeefillee abdii kennurra jira. Haalli kun haala bareedaadha ka jedhuun qaba. Haala bareeda gubbaa jira jechuu barbaadeeti. Tolemee obbo Obsaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee gara lixaa fi bahaa gara kaaba bahaa akkasuma kibba keessa soso'aa ture. Amma immoo giddu galeessa biyyattii keessatti sochii isaa bal'inaan kan adeemsisaa jiru. Kun dandeettiin yookaan ammoo ciminni waraanni bilisummaa Oromoo walakkeessa handhuura biyyatti ijaaruu kun eessaa burqee kabiraa erga TPLFin waliigalteerra geessanii wanni addaa hojjetame maali? Reefuu kaaseen ture gaaffii tana. Baay'ee galatoon gaaffii bareedaa fi gaaffii yeroo ilaallatu jechaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Jaal Magarsaan amma tuqee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo leenjii gahaa qaba, barumsa gahaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo waan irratti hundaa'ee sochii godhu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoof akeeka mataa isaatii qaba. Bakka garaa garaatti godinaalee Oromiyaa duraan sochii waraana bilisummaa Oromoo godina murtaa'e keessa ture. Amma ganda waraanni bilisummaa Oromoo akka information qabnutti akka dhageenyutti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaalee godinaalee Oromiyaa keessatti sochii guddaa godhaa jira jechuudha. Bakka garaa garaatti illee giddu galeessatti lafa shakkamu lafa silaa sodaatamu keessatti illee waraanni bilisummaa Oromoo har'a leenji'ee eebbifamaa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo loltuu lafoo fi jajjabee akkasumas gareedhaan leenjisee eebbisee bobbaasaa jira jechuudha. Kun immoo
guddina yookaan immoo ciminaa fi tarsimoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee argisiisu dabalaa deemuusaaf kaayyoo isaarratti hojjechuu isaa nama argisiisaa jechuudha. Karaa gara biraatiin TPLF wajjin waraanni bilisummaa Oromoo waliigaleera. Isa jedhu kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waliigalteen isaanii akka hubannetti jechuudha. Waliigaltee mootummaa kana waliin ta'anii fonqolchan waliigaltee kaayyoodhaa miti. Waliigalteen isaanii diina nama nyaataa kana abbaa irree ta'ee uummata Oromoo guyyaa saafaa qalee waraabessa nyaachisaa jiru kana ofirraa buufna jedhanii waliigaltee godhataniiru. Ammoo tarsiimoon isaan irratti waliigalan waliin lolanii kaayyoo mataa isaanii qabatanii waliin lolanii diina kana buqqisu. Haa ta'uuti amma erga isaanii wajjin waliigalanii sochiin isaan godhaa jiran sochiidhuma akkaataa itti wal gargaaranii diina kana kuffisan irratti hojjechaa jiru. Malee sochii tarii diinoo walirraa qolachuu lola tarsiimoo fi sagantaatti baafatanii waliin loluuf karoora lafa keeyyatanii jiru jechuudha. Karoora isaanii kanas immoo hojiitti hiikuu fi qophii irra akka jiranidha. Gaa qophii isaanii gaafa akkasii godhu isa jedhu gaa isaanuma beekaa yoom akka isaan godhan garuu diina kana walii taanee waliin buqqifna kan jedhu waliigaltee isaanii dhageenya jirra. Waliigalteen isaanii kun diina kana buqqisuudhaaf illee murteessaadha jennee akka ibsa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasetti akkasitti akka waliigalan quba qabna. Kunis immoo sochii irra jira isa jedhu abdii qabnaa jechuudha. Fada bo obsa me bo magarsa namoonni baay'een waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf fedhii qaban yaadanis gargaaraa jiru. Garuu namoonni dinagdeen cinaa dhaabbatan muraasa kun maalirraa maddee fedhii namoonni waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf qaban kana milkeessuuf maal hojjetaa jirtu maaltu hojjetamuu qaba jette? Bareedaadha. Dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromooti. Waraana dantaa Oromootiif dhaabbate, waraana mindaaf dhaabbate osoo hin taane, waraana kaayoof dhaabbate, loltuu kaayoof ijaarame ka mindaan hojjetu, ka yeroof hojjetu osoo hin taane, waraanni bilisummaa Oromoo haga ijaarame ture ima beeku uummanni keenyaaf illee haarawaa miti. Haa ta'u ammoo rakkoolee yeroo hedduu nu mudachaa turte keessattuu waa'ee diinarraa yeroo hedduu uummata keenya namoota hin beekne naannolee uummata keenya akkaataa gaariitti namoota hubannaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoo kokkoo fakkeessee bineensa fakkeessee yeroo hedduu diinni waan akkasiitti fakkeessee yookaan sodaachisee waa gochuun ni ture. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromooti. Oromoon waraana isaatiin alatti waraana biraa tokkollee hin qabu. Uummanni Amaarrillee waraana mataa isaa qaba. Tigirrillee waraana mataa ofii qaba. Sumaalillee waraana mataa isaa qabda. Waraanni Oromoon har'a ilma kiyyaa humna kiyyaa wahitti na baasaa hegeree kiyya abdii kiyya jedhee kaleessallee abdachaa ture. Har'allee abdatu waraana bilisummaa Oromoo malee hin jiru. Kuni waan uummanni Oromolleen eenyullee ragaa bahu diinillee hin haalu kana dhugaa ta'uu diinillee wanni irratti duuluuf bara dhufaa dabraa wanni fuula nurratti deebisee tooftaa adda addaa nurratti baasee nurratti duuluu fi ejjannoo kennaa fi kaayoo kenna waan beekuufi sodaa sanirraa ka'eef nu fonqolchanii rakkoo isaanitti deemsisan ofirraa difeensi godhuuf kana godhan malee waan biraatiif kana godhu. Uummatni keenya waraana bilisummaa Oromoo dhugaadha. Nama tokko akkaataan itti waraana bilisummaa Oromoo gargaaramu uummanni keenya ka inni lafa inni keessa sochuu keessatti lafoota ammoo hubannoo waraana bilisummaa Oromoo qabdu keessatti lafoota bobbaa waraana bilisummaa Oromoo jirtu keessatti lafoota jaarmenni waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtuu fi sabboontota Oromoo keessatti waraanni Oromoo kaleessa illee bilisummaa Oromoo kaleessas gargaaramaa ture ammallee gargaaramaatuma jira. Warri fedhii qabulleen warri waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu barbaadanilleen akkaataan itti waraana bilisummaa Oromoo gargaara. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya hundarraa biyyoota alaa kan jiru kan hunda keessatti maandhee jira, caasaa sanirraan qunnamee gargaaruun barbaachisaadha. Namoonni ammootinuu hubannaan ammootinuu namoonni akkaataa akka biratti hubatu. Maaliif tokko rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti yeroo hedduu amma gara tokkotti namni walitti butamuu malee dheerinna qabsoo waliin qabsoon nutti dheerachuu waliin haga tokko namni wal bubuusuun karaan kun kanatu irra goomaa, karaan kun kanatu irra goomaa, kanatu irra wayyaa, kanatu karaa qaxxaamuraa jechuudhaan namni bakka bakkatti wal qoqqooduu waliin uummanni keenya haga tokko waan kana keessatti jejjeeqamuun ni ture. Kun karaa dheerate kana qaba, qabsoo dheerate kana qaba. Maaliif namnummaan dirree keessa tureeyyuu nummaanuu ka dirree keessatti urmii keenya guutuu dirree qabsoo keessatti fixanne
nama meeqa tochittuu battalarratti qawwee dhiisee yoo dadhabate si biraa deema. Kuni waan haarawaa miti kun waan lafarra jiruuti. Dheerinna qabsootii fi rakkoo qabsoon qabdu. Rakkoo qabsoo irraa annuun ammoo rakkoo qabsoon irraa anna malee akkaataan biraa kan itti irraa annu hin jiru. Haalli ammootinuu kaleessa turee fi haalli har'a jiru illee tokkoo miti. Har'a ammoo waraana bilisummaa Oromootii miti haalli diinni ittiin deemaa jiru. Oromoo fi Oromiyaan akka dhabamtutti deemaa jira. Kun dhabamuu qabdiidha. Wanni har'a deemaa jiru, wanni amma deemamaa jiru waraana bilisummaa Oromootii miti. Oromoo fi Oromiyaanuu jiraatti gaafii jedhu. Kanaaf ammootinuu maarree nuti falli biraa waan hin jirreef, furmaanni biraa tokkollee waan hin jirreef namuu achi utaalee as deemee achi deemee karaa hundaan deemee dadhabee goda dheetuma gadi deebi'aa falli jiru hin jirtu. Dhugaan bakkuma siitana jirti bakka takkallee hin jirtu. Dhugaan asuma waan jirtuufi namootinuu kaleessa rakkoolee dheerinna qabsoo waliin bakkoota garaagaraa keessatti yaada adda addaa qabaachuun jaarma adda addaa keessatti karaa kanatu akkas jechuun namni haga tokko wal mimicciiraa turuuni kuni rakkoo gabrummaan qabdu. Wanni kaleessa illee haga tokko qabsoo keenya sakaalee bakka duubatti nu deebisillee waan akkasiiti. Namoonni ammallee ilaalchi akkasii yoo ka jiraatu taate ilaalchi sun dhiisuu qabna dhugumatti maaliif tokko hafuu qaba. Ilaalchi duubatti hafaa waan ta'eef ilaalchi yeroo dheeraa yeroo keenya nurraa gube waan taateef bakka tokkotti deebinee waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriirree mooraa takkitti jalatti deebinee humna keenya jabeessinee humna keenya bira dhaabbannee waan dandeenyuun humna kana jabeessuu qabna. Tigreen dheengadda gabroomtee dhabamsiisanii cabsanii waraanni Itoophiyaa itti deemee amaarri dhabamsiisee waan godhin argina. Biyyattii san keessatti jaalanne jibbine nama hidhannoo qabu nama qawwee qabu qofatu kabajama. Yoo hidhatte akka gaariitti nama taate hin kabajamtu. Yoo ammoo hidhannoo hin qabaanne akkuma Oromoon ta'u kana wanni biraa tokkollee hin jiru. Kanaaf namoonni hubannoo akkasii qabdanillee hubannoon akkasii sun waan yeroo dheeraa waan taateef san jalaa bahaa as deebinee waraana bilisummaa Oromoo hidhachiifnee bira dhaabbannee waan dandeenyuun Oromiyaa akka isiin hiree murteeffannaa Oromiyaa akka kaleessaa jenne san akka mirkaneessuu dandeenyutti waraana bilisummaa Oromooliin dhaabbachuu qabnaa ka jedhuun qabaa. Rakkooleen tutture tokko hubannoo dhabarraa kun ammootiin waan gochi caas yeroo keessaa fi alaan yeroo hedduu nama keenya ijaaruudhaan bineensa walitti godhuudhaan si ammootiin akka biratti deebisee kaan fira godhatee kaan diina godhee akka nuti dugda walitti deebinee wal nyaannu gochuu diinarraa kaka'een namoonni gariin ammoo fedhiin dhabuun sanirraa dhufa. Kun ammootiin haala gabaabaa karaa yeroo dheeraa karaa kana deemna jechuun qoqqoodama mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalateerraa kaka'een qoqqoodamni akkasii dhufee haga tokko namni qoqqorrifachuun ni jira. Kan asiin akka yaamichatti kana godhuu barbaadu suni nun baasu Oromoof faayidaa tokkollee waan hin qabneef oofnee garree waa takkallee homaa waan nun gooneef furmaanni jiru takkitti waraana bilisummaa Oromoo jalatti deebinee hidhannoo keenya jabeeffannee waan dandeenyu waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbannee qabsoo keenya galmaan geennee akka lammii tokkotti akka biyya tokkotti kabajamanii jiraatuun ala falli biraan jiru jechuu barbaadeeti. Tole. Fadda obbo Magarsaa mee dhiheenya kana waraana bilisummaa Oromoo gargaaruuf karoora bal'aa qabatanii deemaa akka jirtan dhagayaa jirra. Yoomitti gargaarsi waraana bilisummaa Oromoo walitti qabuuf karoorfame kun boobsa. Eessatti immoo? Egaa baay'ee galatoomii tumsa waraana bilisummaa Oromoo kan gochuuf deemaa jirru biyya Ingilizii magaalaa Great Manchester magaalaa Boltonitti Saturday yookaan immoo sanbata xiqqaatu kana gaafa akka lakkoofsa Awurooppaatti gaafa 18 guyyaa keessaa saa koo qabee waaree booda amma galgalaatti halkan keessaa sa'aatii 11tti qophiin kan deemu sanbata dhufu kana jechuudha booruma oolaa jechuudha. Kunis immoo qophiin kun kan nu barbaachise amma akka tumsa woobootti tumsa wooboo geree jalatti nuti hawaasa keenya wajjin walii taanee hawaasa mari'achiifnee tumsi waraana bilisummaa Oromoodhaaf barbaachisaadha kan jedhu akka qoreetti akka itti gaafatummaatti fudhannee amma qophii guddaarra jirra jechuudha. Qophiin kun waraana keenya yeroo ammaa kana daran humnaan baay'achaa jiru dabalaa jiru diinaa wajjin yeroo ammaa kana qophii wal qabaa jiru. Nutis immoo waan dandeenyu hawaasi Oromoo kun bira dhaabbachuu barbaachisaadha wanta ta'eef nutis gama keenya waan dandeenyu tumsa waraana keenya barbaachisu ifaaf ifatti saba keenya wajjin gochuuf deemaa jirra jechuudha. Kanaafuu guyyaan tumsa nuun goonu kuni
Saatarlee dhufu kana gaafa 18 yookaan sanbata duraa waaree booda sa'aatii tokko qabee amma halkan keessaa sa'aatii 5 sa'aatii 11tti qophii jira. Qophiin kan jiru kun qophii nyaataaf dhugaatii illee jira. Qophii bashannanaa artistoota beekamoo akka Shukurii Jamaal, Kadir Martuu qophii kanarratti qophaa'anii saba isaanii, hawaasa isaanii tumsa waraana bilisummaa Oromootiif hawaasa achitti argamu kana bashannansiisuuf qophii xumuratanii jiru jechaadha. Kanaaf akkasii haalli qophii keenyaa egaa hawaasi keenyas immoo kanarratti akka bal'inaan yookaan immoo akka duraa sana otoo hin taane baay'inaan irratti hirmaatu abdii guddaa qabnaa. Sabni keenya Oromoo kan ta'e dhiigaan lafti kan na ilaallata jedhu garbummaan saba Oromoo na ilaallata irratti hirmaachuun qaba namni jedhu guyyaa kana afuun irra hin jiru. Kun dirqama Oromummaati, dirqama keenya tun taane dirqama lammummaati irra jira, dirqama sabummaa. Kanaaf guyyaa kanatti hawaasi keenya dhiira dhalaadhaan wayaa aadaa uffatanii bareedanii dhufanii waraana isaaniif akka gumaachan asumaan dhaamsa koo dabarfachuu barbaada jechuudha. Tole obbo Magarsaa yaada dabalataa qabda yeroon kunis yeroo koronaa vaayirasii keessa jirru if eeggannoon akka godhamu atis gama keetiin yaada dabalataa irratti. Yaadni dabalataa akkuma jaalobsaan achii kaase guyyaan nuti qabnu Saatardee dhufu kana Saatardee sanbata dhufu kana jechuudha guyyaa 18ti. Qophii kana akka goonee fi nuti waraana bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf waraanni kun malee nama biraan qabu. Namni tokko mallaqa kenna. Namni tokko lubbuu kenna. Lubbuu ofii tanaan wanni jijjiirannu hin jiru. Nasbeeteen tanaan wanni jijjiirannu tokkolleen hin jiru. Ilmee ta'e irra lubbuu ta'eetiin hin jijjiirtu. Namni saba kanaaf jedhe namni tokko hidhatee waraana bilisummaa Oromoo loltuun tokko hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo loltoonni waraana bilisummaa Oromoo tokko ka hidhatee dirree falmaa gubbaa dhaabbatu. Borga nama inni du'aa ummanni kiyya kana duuba jiru bilisoomuu qabaa carraa gaarii argachuu qabaadha. Carraan nama sanii du'uu fi qaamaa irrachuudha. Nutis warruma kaleessa dirree san keessa turree nu lachuu nama qaamaa irruuti jechuudha. Dirree falmii keessatti jechuun keenya ibsatuuf osoo hin taane ba'aa kaleessa nuti itti dadhabne waan kaleessa itti nu qaamaatti irranne waan kaleessa lafeen teenya itti caccabte suni jaallan kun har'a nurraa fuudhanii dachaa dachaadhaan nurraa fuudhanii dhiigni keenya lafeen teenya lafatti nafne bakka bu'anii nu sochoosaa jiranii qabsoo Oromoo geggeessaa jiran. Kanaaf waraanni kun uummata keenyaaf gaachina waan ta'eef gumaan uummata Oromoo bilisummaan baha. Bilisummaa saniin kabaasu waraana bilisummaa Oromoo malee waan hin jirreef uummanni keenya guyyaa 18 ka biyya kana keessa jirulleen ka biyya nutti dhihaatulleen danda'ee Rabbi laaffisee fi dhufelleen gammachuu kenna. Guyyaa kanatti akka waan dandeen dargaggeessis manguddoonis namni silaa lammii Oromoo ta'e lammii Oromootii namni qabsoo Oromoon saba biraatu ta'e dhugumaan qabsoo Oromoo uummanni kun uummata dhugumaan haqa ofiitiif falmatu qabsoo biyya san waliin qabnaa jedhee dhugaan Oromoo sanitti Oromoo bilisoomutti amanu kaayoon kun sirriidha jedhetti amanuyyuu abbaan fedhe irratti hirmaatee gargaarsa godhuu ni danda'a. Keessattuu uummanni keenya dirqama waan taateef guyyaan kun guyyaa isaan dirqama waan taateef humni kun humni isaanii waan taateef humna kana bira dhaabbannee waan dandeenyuun gargaaruun guyyaa sanitti waan dandeettan hundaan nu bira dhaabbachuun akka nurraa nafne namni ammootiin asirratti dhageettan hundi keessanuyyuu ka biyya kana keessa jirruu fi biyya birallee jirtanii yoo danda'ametti akka guyyaa sanitti nu argamtanii waraana bilisummaa Oromoo waliin bira dhaabbannu. Qophiin kun kanarra qofa goonee hafuu miti itti kufu. Magaalota hunda biyya hundatti magaalota hundarratti itti kufu. Akkasuma biyyoota garaagaraa keessatti konnekti goonee jirra yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromootiin akka caasaa waraana bilisummaa Oromooti biyya hunda keessatti wal jaarree jirra. Ka biyya kanaa qofaa miti kan biyyoota biraa keessa jirrulleen bakka jaallan jiranitti bakka humni kun jaallan keenya jiranitti hundi kennaayyuu waan dandeenyeen caasaa waraana bilisummaa Oromoo biyya hunda keessaa caasaa qaba. Caasaa isaa qunnamnee waan dandeenyuun bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf nu gargaarsa kanarratti humna keenya jabeessuun dirqama Oromummaa keenyaa waan taateef kanaan asii wannan jechuu barbaade kanarratti akka nu bira dhaabbattanii akka nurraa nafne nuti kanarra waan kana qopheessinu yoo waan biraatiif miitiin hundi keenya Oromummaa fi Oromummaa san hundu waliin qabna jaallan achitti anumaa adda dirree san keessatti miidhamaa jiran kamindaa miti waan nyaatee dhuguu hin qabne ka achi keessa jiraachaa jiru waan nyaatee dhuguu osoo hin taane car lubbuu isaa uummata kanaa kenneeti. Nama lubbuu nuuf kenne san dirqama bira dhaabbachuu qabnaa gargaaruu qabnaa uummanni keenya
akka nurraan hafne jechuu barbaadeeti. Tole boobsa mee daqiiqaa lamaan isiniif kennaa wanni naaf hafee hojjetta yoo jiraate carraa kanan. Wantiin jechuu barbaadu dhugaadha. Hawaasi keenya kana dura facaas ture dhaaba siyaasaa garaa garaallee deeggaraa turre karaan hundumtuu ilaalamee ta'uu baate karaan uummati Oromoo qabu karatti kana qofa karaa waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo warri bosona jiru kun warri amma qawwee baatee laga keessa deemu kun dandeettii fi barumsaa fi qabeenyaan yoo ilaalle amma keenyaan kaakanii yookaan immoo jireenya dhabanii miti kan bosona sana keessa deeman. Sammuu gaariitu baatanii ittiin jiraachuu danda'anii sammuu garbummaatiin saba keenya wajjin barannee uummata keenya kana garbummaa keessaa baafna barumsi keenya biyyoo nyaatu jedhanii lubbuu isaanii wareegama jijjiirraa hin qabne kana tokkitti saba isaaniif kennanii wareegama godhaa jiru jechuudha. Kanaaf nu immoo kan qabnu nu hawaasi Oromoo uummati Oromoo dhuguma dhala Oromoo kan ta'e Oromummaan kan itti dhaga'amu. Bilisummaa Oromoo kana hundee taanee irree taanee gaachana taanee jabeessuun nurraa eegama. Hojii keenyas gahee Jaal Magarsaan sila kaaseera. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti ijoollummaa keenya kaafnee itti dabarsine wareegama baay'eetti kaffallee dhiigatti dhangalaafne lafeetti cabsine jaalle hedduus wal biraa keessumaa yeroo 2008 moora qabsoo bilisummaa Oromoo gaddaa qabne sana keessatti wareegama kaffalle. Hogganoota amma dirree jiran kana keessaa yeroo sana kan waliin turre hin jiru. Wal beekna akkamitti qabsoo kana akka dandamachiifnee sadarkaa kanarraa hin geenye jechuudha. Kanaaf qabsoon dheeratee nama nuffisiisuu danda'a. Nuuf hin qabnu bilisummaan dhiyaateera amma jala jirra. Erga kokkee jala geenyetti dadhabuu hin qabnu hawaasi keenya kottaa waliin haa tumsinu waliin haa gargaaru waraana bilisummaa Oromoo biraa dhaaban. Shakkii of keessaa baasa. Shakkii of keessaa baafne tokko taanee akka saba tokkootti qabsoo bilisummaa Oromoo bira waraana keenya haa gargaarru waliin haa sochoonuun jedhaa. Guyyaan keenya irra deebi'ee yaadachiisa. Saatardee dhufu yookaan immoo sanbata xiqqaa dhufu kana guyyaa 8 sa'aatii tokko guyyaa akka lakkoofsa Awurooppaatti isinitti himaa jira. Sa'aatii tokko kaasee amma halkan sa'aatii 11tti amma midnaayitii jechuudha qophiin keenya itti fufaa jechuudha. Kanaaf hawaasi Oromoo biyya UK keessa jirtan uummati Oromoo kan ollaa jirtan kan dhageessan akka waraana keessaniif dirmattan waraana keessan bira dhaabbattan kabajaadhaan waamicha kana dabarsinaa jechuudha galatooma. Tole daawwattoota keenya turtiin deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo koree namoota tumsa walitti qabuudhaaf sagantaa qaban waliin adeemsifne isan gammaa daawwattan ture. Egaa isaanis obbo Obsaa Milkeessa fi akkasuma immoo obbo Magarsaa Waaqoti. Egaa namoonni UK jiraattanis ta'ee hirmaattanii tumsa waraana bilisummaa Oromoo kanarraa qooda fudhachuu feetan sanbata boruu kana guyyaa 18 jechuudha. Guyyaa keessaa sa'aatii tokko hanga sa'aatii 11 akkatti sagantaa akka qaban isin hubachiisanii jiranii irraa hirmaachuu dandeessan jecha an Badri Yusufi ogeessi kaameeraaf teknika keenya Abdii Jamaalis lafaana ture qophii biraatiin wal agarraa hanga sittuu nageetti. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.